Koket Show televizyiina OBS channel Koket Entertainment din torbaanitti zaatan kan isinii dhiyaatu akkam jirtan hordoftoota sagantaa teenya akkuma beekamutti sagantaa teenya tana keessatti keessummoota adda addaa isinii dhiyeessina arras keessummaa tokkoon isinii qaba keessummaan keenya arraa kun nama seenaa adda addaa qabu akkuma beekamutti baandii salaale namni hin beekne jiru televizyiina Itoophiyaatti kan isa dhaabe keessaa tokko akkasumas kitaabota adda addaa maxxansee jira walalolee sirboota afaan oromootan adda addaa wallistoota beekamoodhaaf barreessee laatee jira arra keessummaa kiyya kanaan eenyu waliin isin barsiisa itti dhiyaadha. Hayyee baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdan. Hayyee mee obbo Hayiluun eenyu mee ibsa uummataaf. Hayyee Hayiluun nama Oromiyaa godina Salaalee aanaa Kuyyuu qarqara magaala Garba Gurraachaatti kan argamtu ganda Qotee Bulaa Haleeluu Carii iddoo addaa Bokkoolee jedhamutti kan dhalate maqaan koo akkuma dura ibsuu yaale Hayiluu Giraany jedhama ilma Qotee Bulaati. Hayiluun achi ka'ee akkuma ijoollee baadiyyaa kamii barumsa baradhee yuunivarsiitii seenee Adama yuunivarsiitiitti digirii jalqabaa fudhee irra deebi'ee ammas biizinesi adiministireeshiniidhaan digirii lammaffaa hojjedhee yeroo ammaa kana kaampaanii dhuunfaa tokko keessatti daayirekteera humna namaa ta'ee nama hojjetaa jiru jechuudha Hayiluun. Mee seenaan tokko itti beekamtu keessaa baandii salaalee dur namni hin beekne hin jiru televizyiina Itoophiyaa dhangaarratti. Mee seenaa baandii salaalee san akkamitti dhaabdan mee seenaa baandii salaalee naa himu. Galatooma gaafa baadiyyaa dhufnee magaalatti barumsa haayiskuulii barachaa jirru yeroo baay'ee baandii garaagaraa ilaallaa baandiin naannoo Oromiyaa keessa jiru kan akka Shanangibee baandiin godina Arsii kun baay'ee yeroo laallu nus baandii akkasii odoo qabaanne waan jedhu. Haayiskuulii otoo barattanii odoo barataa jirru xiiqidhaa fi quuqama qabnuun barattoota mana barumsaa adda addaa baratuu fi namoonni muraasni kan barsiisaa ta'an hojjetaa mootummaa keessa kan jira jechuudha walitti dhufuudhaan baandii salaalee kana hundeessine. Seenaan baandii salaalee baay'ee bu'aa bayii baay'ee kan qabu seenaa baay'ee qabdi baandii suni maaliif akka baandii Oromootti magaalaa Fiichee keessatti gurmoomnee hojjechuun yeroo sanitti gufuu hedduu chaalenjii hedduu nutti uume gamaa gamanaa jechuun firarraayis diinarraayis diinni akka aadaan eenyummaan saba sanii in kaane mul'anne barbaada gowwaa firaas sanuma deeggaree chaalenjii adda addaa keessa dabarree haga namoonni baandii san keessa jiraatan dhumarratti biyya gadhiisanii bahutti jechuun naannoo san gadhiisanii bahutti chaalenjiin ture naannee garuu baandii sun yeroo sanitti kutannoo miseensota achi keessa jiran qofaan hojii gurguddaa aadaa ummata sanii aadaa ummata salaalee baay'ee jaalatamaa ture televizyiina Itoophiyaatti ilaalaa turre. Eenyu faadhamees warri gaafas jirru hundeessitoonni baandii sanii hundeessitoonni achi keessa jirru imma beektu lasaa faadha dubartoota keessaa warri nu wajjin jiru. Jaalalti jabboon qabu nuratti beekan hin kakannaa ishee faadha. Amma hojii sirbaarratti bobba'anii kan jiran Getaachoo Kimbosiyyoo kan jedhamu naannoo Sulultaa jiraata. Daffar Bizuu Bilisummaa Raggaasaa Dajanee Kaasee ijoolleen amma hojiidhaan iddoo adda addaa jiran jiru. Abbayyaa Tasfaayee fa'aa Nigaatuu Taaddasaa kan jennu barsiisota keessaa yeroo sanii Mulgeetaa Daamxoo fi Simee Gaarraa warri jedhaman warri isin gargaaraa ture. Kanaaf baandiin yeroo hundeessinu warroota kanatu keessa jira jechuudha. Ijoollee sochiidhaan sochaanis hedduutu jira almost miseensi keenya gara nama 24 akkas ture. Eenyutu isin gargaaraa ture? meeshaalee itti fayyadamtan jalqaba meeshaa
san akka nuu bitamu uummatni wanto jedhee bulchiinsi magaalaa meeshaa san akka nuu bitamu dhiibbaan godhamee ture keessattuu dhiibbaan goonen aadaa fi turizimii godina Shawaa Kaabaa yeroo san godina Shawaa Kaabaa jalatti kan wannoo jennu isaan meeshaan akka nuu bitamuuf leenjii Oromiyaa irraa nuu kan isaan dhiibbaa godhameen meeshaa nuu bitame. Garuu meeshaa sun erga nuu bitame nurraa fuudhame. Nurraa fuudhame. Maaliif nurraa fuudhani just akkaataa isaan itti nu eegan ta'uu dide nuyi dhumnaan just aadaa uummata isaanii qoranne waan akkasitti uummata Oromoo bashannansiisuun gaafa gadi baasnu hin feene keessattuu kaantibaan magaalaa Fiichee kan yeroo sanii sabaanillee Oromoo miti jaalala Oromoo illee fedhu so meeshaa kana nurraa fuudhanii ijoolleen tun gara biraa deemu jirti. Isaan booda shaakala nu dhorkatanii galmaa itti shaakallu nu dhorkanii so isaan booda wanti nu goone iddoo shaakallii yeroo san waajjirri HIV godina hoogganaan HIV godina Shawaa Kaabaa ka ture Obbo Baqaanaa Toleeraa jedhama. Inni iddoo nu mijeesse jalqaba waajjira fayyaa keessa buufata fayyaa keessatti iddoo itti shaakallu nu mijeesse. Achirraa kaanet erga shaakallee sagantaan tokko qophaa'ee sagantaa dhimma dubartootaa akka Oromiyaatti achitti qopheessanii sababa isaanii meeshaan waayyamsiisan galmoo bulchiinsa magaalaa Fiichee keessatti. San booda hojii kana hojjennee galgala maal murteessinee meeshaa sana deebisnee bulchiinsa magaalaatti hin galchinu kan jenne Fincillee. Duboo fudhannaa. Fudhannee baasne. Fudhannee baasnee waajjira buufata fayyaatti galchine bakka itti shaakallu sanatti. San booda kaantibaan yeroo sanii dhufee waan kana gadduu galuu seenee sun baay'ee yeroo san kutannee waan jiruuf isaa just amma hundubatti deebi'ee ilaalu baay'ee na dinqisiisa. Umriin dargaggummaatiis jira. Gobnee deebisnee ulee. San booda poolisiin itti waame. Poolisoonni dhufanii waggaa poolisiin dhufan homaa lolarra hin jirru. Sirbaa jirra. Fudhatan meeshaa fudhannee san booda bariitu nu ibsisuudhaaf ka'anii godina deemnee rakkoo keenya kana himannee akka carraa bulchaan godina kan yeroo sanii Admaasuu Gaagaa nama jedhamu baay'ee nu dhagaa akka hin hidhamneedhaa yaalaa nu baase. So challenge kanaaf kana fakkaatu. Ati gaafas baandii keessatti maaliin hirmaachuu turte? Ani baandii keessatti gaafas kan inni hirmaadhu barreeffamoota adda addaa walaloo nan barreessaa diraamaa nan barreessaa sagaleedhaan nan weellisaa. Ni weellistaas ture? Mee walli gaafas ati weellistu keessaa? Kan hin jalqaba sirboota baay'ee weellisaa kan hin jalqaba waltajjii irratti sirbe akkasumas yeroo san televiziyoonii Itoophiyaa fudhatee wannochaa ture. Qallaa tokko taatee ni yaadadha ulee qabate. Nama sirba aadaati baalamii lagarra ciisaa kan jedhu ture. Meemeen haji irraanfattee baalamii lagarra ciisaa hin agarree sin agarsiisa hafuura shimalaa jedha. Walaloo suma qopheesse. Anuma aadaa jiruu fi anuma qopheesse. So sirba kana baay'ee sirba gootati sirba shimalaati sirba kanan sirbaa ture waltajjii irrattis jalqaba irratti itti aansee ammas ani yeroo baay'ee sirboonni sirbootuma gootummaa sirba shimalaa kanan jaaladha. Sirba itti aanus yaa soofaa shimalaa takka dha'ee lafa si buusa mata takka dha'ee lafa si buusa mata yadammatoo maaloo qoricha ofii godhatte naafis godhi anis fuddee Oromiyaatti gala ka jedhuuf kaasitti baandii san wajjin kaasitti baafannee jira. Kaasitaanis maxxansitanii? Maxxansine abaay'ee baandii wajjin kaasitti maxxansine erga baandii sanii ala baanes yerootuma koo wajjin kaasitti lama maxxansine jira. Oo lakka kaasitaanis hojiirra oolchitee jirti? Hojiirra oolchitee jirra. Keessattuu bara 1997 kaasitti hojjenne irratti sirba warraaqsaa hojjechaa turre jechuudha. Ani hojjedhe. Kutaa meeqa baratta gaafas? Gaafas 97 kutaa 12 baradha. Actually yeroo Hayiluun kaa wallisaadha jechuudha. Yes, wallisaadha. Yeroo sanitti wallisaadha. Barataadhas barumsas tasgabbaa'ee barachuu hin dandeenye.
kutaa 11 96 kutaa 11 fiicheetti gaafan baradhu baay'ee challenge guddaatu ture sochii barattoota yuunivarsiitii Finfinnee Ariyaama irraa wal qabatee akka barataa haayiskuulitti immoo quunnamtii qabna. Waan eegaltan qabdan jechuudha. Sambooda mana barumsaa irraa akkan ari'amu murteessanii. Haayiskuul irraa kutaa 11tti. Saniinis namni akkan ani hidhamuuf sochiin godhamaa ture. Almost murtaa'ee odeeffannoon achi keessaa waan nagayeef gara magaalaa Finfinneetti jalaa badee Sambooda daarikteerri koo yeroo san ture amma lubbuudhaan hin jiranii boolla isaanii daadhiidhaa guutuu Tolasaa Yaadataa Dibaabaa jedhamu waraqaa gaggeessituu baasanii Finfinneetti naaf fidee dhufan. Samboodaan kutaa 12 97 sandaafattan baradhe jechuudha. Asii galtee jireenya kee galanii jijjiirti. Ijoolleen baay'een barumsa irraa akkan ari'ametti beeku gaafa yuunivarsiitii deebi'anii na argan akka haaraa itti ta'e. Mee asumas keessaan baane walaloo sirbaatis wallisaa beekamaaf barreessite qabda. Tamime ta dura barreessu. Ani walaloo sirbaa duruma baanduma salaalee keessatti nama barreessa. Sirboota hunda sirboota baay'ee jechuudha kan wallistu keessattuu kaasetti hawwisoo salaalee sirbame sana irratti walaloo sanatu hojjete baay'inaan jechuudha. Kan ijoollee biraati. Kan ijoollee biraas kan kiyyas jechuudha. Sirbaa aadarra yeedaloo aadaa kanarratti walaloo harree qophiiwwan jenna. Sanirraan duuba sirbini nama biraatiif wallisaa biraatiif kenne jalqaba kan Taaddalaa Gammachuutiif kan kenne. Kamaal jiru. Kan qonneen lafa bahee kan jedhu kana. Qonneen lafa baheen keeti. Meenaa jime. Qonneen lafa bahee yaadamma toomaa sanii qonneen lafa bahee yaadamma toomaa sanii. Garaan nama bada waan darbe yoo kaasanii garaan nama bada waan darbe yoo kaasanii. Sirbi kun yoo jalqabu qawwee jechaan galaatuma wayyaa galaata shiffinii baadhafi malee. Ilma jechaan maraatuma wayyaa maraatan jibbinii maqaadhafi malee. Sirba hawaasa keessatti sirba hedduu natti tolu. Mee akkamiin barreessite seenaa himee? Sirbi kun hawaasa keessatti baay'inaan sirbama. Laal qawween qawwee jechuun qawwee galaaxaa jedhamu jira dur ministirii dheeraa kana akkas alaalatti rukutaa tokko fagootti rukutaa waan garaa ofiitti ittiin ba'an garuu yoo baatanii deemaniin ulfaata akkaataa hawaasni ittiin waliin ga'ee sirbu laal qawwee jechaan galaaxuma wayyaa galaaxa shifini ba'aadhafi malee ulfaatina isaati malee ulfaata malee ilma jechuun maraatuma wayyaa maraataan jibbini maqaadhafi malee baay'ee maraataa jechuun kan roorroo gosarraa dhoowwu jechuudha. Maraataan jibbini maqaadhafi malee maqaa maraatuu jettu kanaafi malee. Kan biraa kanaan galle masirba san kee qonneen lafa bahe. Maali qotanii lafa ba'uu waan badaadha wanni kun. Qotanii lafa ba'uuni lafti qotanii lafa ba'uuni rakkoo hamaadha. Namni qotee baay'ee midhaan facaasuuf yeroo baay'ee lafa irra deddeebitee qotta. Dadhabbii baay'ee itti baasa. Qottee kan lafa ba'u rakkoo hamaa yoo si quunname yookaan akka facaafanne qe'ee keerraa yoo roorroo sitti hammaatee sitti roorrisanii baate yookaan sanyii facaafattu yoo dhabde sanyiillee yoo dhabde itti liqeeffachuu danda'atta gosarraa fudhatta humnaa ol yoo taate yoo irraa hidhamte qotteet lafti lafa ba'e lafti qotanii lafa ba'u kuni rakkoo jabaadha. So sirba kanuma kan ittiin ibsatan qonneen lafa bahee yaadamma toomaa sanii garaan nama bada waan darbe yoo kaasan yoo bira darban rakkoo isaa yoo darban rakkoo kalee keessa dabarresan bira dabarresan yoo deebinee yaanne mee guutaa akka sagalee naajiiti ogeessi kaameeraa keenya Alaazaar Raggaa istuudiyoo irraa sirba Taaddalaa nu afeera mee ati dura sagalee naajii. Qonneen lafa bahee yaadamma toomaa sanii qonneen lafa bahee yaadamma toomaa sanii. Garaan nama bada waan darbe yoo kaasanii garaan nama bada waan darbe yoo kaasanii ija kololaa maaloo kambaa yaa qorqorroo kololaa maaloo kambaa yaa qorqorroo ija kololaa maaloo ormitu kennaa malaala kololaa maaloo abbaatu dhoowwaa taroorroo. Sirba Taaddalaa Gammachuu kan Hayiluu Giraanyiin barraa'ee dhageeffannee walitti deebinee jirra.
mee obbo Hayiluu osuma ammaa sirraan baane sirbuma taaddala barreessite kabiraa tokko jira maal jedhasuma sirbi kabraa barriin darbaa kan jedhu barriin darbaa yeroo kun sirba jalqabaa kana barreessee fi gara yuunivarsiitii ergan deeme immoo taaddaleen baay'ee quunnamtiin keenya jabaa waan tureef yeroo sana taaddalee gammachuu baay'ee walitti dhiyaanna. Inni waan gaarii uumta maaliif ittiin fufina walaloon tuni walaloo jaalatamtu siifi taaddalan maaliif ittiin fufina? Waan addaa miti sababuma sanbooda erganan yuunivarsiitii bahee gara hojii seenee hojumaaf adda fagaanne malee. Yuunivarsiitiin galiin kana walaloo lachuutu. Tokko yuunivarsiitii keessatti isa dhumaa isaa barriin darbaa kan jedhu kana lafti Oromiyaa Orofaa jechuudha. Isa kana erga yuunivarsiitii seenee ani yaadadhaa barataa yuunivarsiitii waggaa lammaffaa ta'een taaddaleen dhufee Adaamaa yuunivarsiitiin ani jiru dhufee Adaamumatti waan kana barreessee fi kenneef jechuudha. Margi qonnee maali lafti Oromiyaa Orofaa. Because taaddalaan yeroo san sirba cimaa sirba eenyummaa keenya calaqqisu kan quuqama saba keenyaa ibsu sirbuun barbaada. Naa hojjedhu waan jedheef duraa san waa wannu ennu san akkaataa yeroo saniitti ifa baasee wannu jechuu hin dandeessu. Garuu quuqama kan ibsu fakkeenyaaf lafti Oromiyaa Orofaa chee jedhi farda yaabbadhu anis hin hafu nan dhufa mee taa'e na gaggaafadhu jalqaba irratti yoo argite margin margu seete margin margaa barriin darbu seete barriin darbaa jedhee gara na seena. Kanaaf sirboonni kun hamma danda'ame bashannanaati baay'ee uummata mee sagalee naanneetta yeedalaa hojii sumaatti tolcheefi yeedaluun baay'eessaa anu ummataati achumarra ka'een achumarratti wanno dheef mee sagalee naanneetta nan jedha lafti Oromiyaa Orofaa chee jedhi farda yaabbadhu ani sin hafuu naannufaa mee taa'i na gaggaafadhu goromsi burreena dhalu aannan goromsaatu nanna callisi dubbiyaa bultuu baaraadha bareeddu banna yookaan ajjeer yaa goota koo yookaan ajjeertis akka jitaa mana gubbaatti naban yookaan aleel yaa goota koo yookaan aleelchis akka yartuu nama ofiitti nabanne toltu shimalaan lixanii yoo ta'uu didde qawwee bitanii. Mee amma walalooleen sirbaa maal fakkaatti amma gadhiifamaa jirtu? Walaloon tokko hin jira. Tokko walaloo bareen kan baraabaratti darbu. Garuu walaloo baay'een sirboota keenya kanuma torbee tokko fa'aa dhaggeeffatan kanuma saniifuu hin taane faatu jira. Kanuma torbaniif fa'aa hin taanetu jira. Maaliif namni baay'een fedhii qabu fedhiidhaan seenee waa san hojjeta malee akkaataa ogummaati fakkeenyaaf namni tokko fedhii sirbaa namni sagalee sirbuu qaba jechuun walaloo barreessuu danda'a jechuu miti. Sunis ogummaa biraati. Wallistoonni keenya keessattuu warri wannoo lafaa dhufan kun kana beekuu qaba. Sagalee danda'a jechuun ogummaa isaa sagaleedha. Walaloo fi yeedaloo nama danda'u irraa fudhatee yoo walitti fidee hojii guddaan hojii bareedan baraabaratti darbu hojjetamuu danda'a. Maaliif wanni kun hafe aadaan walaloo naa barreessi jedhanii nama beeku bira deemanii barreeffachuun kun hafaa jira. Nama ofiif barreeffata artiin gabbu'aa jira. Maali? Na fakkaata namoonni kun haalli mijatuu fi dhiisuu danda'a akkaataa ittiin nama wal quunnaman dhabuu danda'anii garuu namni baay'een waa hundumaa ta'uu barbaada. Barreessas sagaleessas hundumaa ta'uu barbaada. Kun immoo hin danda'amu. Namni gaafa dhalatu kennaa tokko qaba yookiin kennaa lamaa sadii qaba. Kaan adeemsa keessa shaakalliidhaan guddifachaa deemuu danda'a. Amma maaltu uumame tokko oduma shaakalli hin guddifatin oduma ogummaa san hin qabaatin dirqamumaan itti adeemutudha. Kanatu mul'ata. Kun immoo waan guutuun argitu waan hir'uu wayiiti argita. Dhugaa dubbachuu. Namni gara kee dhufee walaloo naa barreessee si gaafate jira?
baay'een hin jiru. Namuma dur warra dur na beeku yoo ta'e haala warri amma walaloo naa barreessu. Silaa warroota akka keessanii kana barbaadamanii onnoo godhuudha gamanumaan nuti illee dhaamsa dabarsina. Mee gara sirbaarraa baane seenaa yuunivarsiitii keessatti maal fakkaata? Yuunivarsiitii keessatti sochii adda addaa akka godhaa turte dhaga'een ture. Mee adeemsi yuunivarsiitiitti turte maal fakkaata? Yuunivarsiitii isaa baratte? Yuunivarsiitii Adaamaadha kan hin baradhe. Kallattumaan asitti waan gidduutti waan nuti barbaadu akkuman haayiskuulii bara 97 xumure. Adeemsa kana keessatti 97 filannoo ture. Yeroo san dargaggoota waan baay'ee sochii baay'ee irra turre. Kanuma wal qabatee erga qabxiin yuunivarsiitii galu naa dhufe barattoota kaan wajjin narramanne naambisanii kana amma yoon qoradhu ergasii bulchiisa magaalaa Sandaafaa yeroo san ture mana barumsaa wajjin ta'aniiti ministeera barnootaatiif qabxii koo keessattuu ramaddiidhaaf yeroo san qabxii biyyoolessaa fiddee fi kan tiraaskiriitti kutaa 11 fudhataniiti sannaa laambisanii erga barattoonni hundi ramadamanii ramaddii dhabee ministeera barnootaa deemee falmadheen san booda warri yeroo san jiru positively keessattuu kutaa qormaataatti gaafatamtuun kutaa qormaataa yeroo san yeroo Minishaa Ayyalee jedhamti positively na hubattee Adama Yuunivarsiitii na ramadan boodarra erga barattoonni seenee so Adama Yuunivarsiitii yeroo san baay'ee dafee nu waamne ijaarsarra jira naannoo eebila kana nu waame eebila 9 so san hundaas turre yeroo sun yeroo barumsa hin qabne yeroo bal'aa arganne sochii jabaarra turre jechuudha barri 1998 bara fincilaati fincilli Oromiyaa keessa haala bal'aan ture keessattuu fincila karaa kaaba Oromiyaa jiru anaa fi namoota muraasatu asii geggeessaa ture Finfinneetti gallee so kanuma keessas Finfinnee keessatti anaaf firiyaa koo tokko waan hamaan tokko nu mudate guyyaa sanbataati firiyaa koo kan paarlaamaa miseensa paarlaamaati yeroo san paartii waafdoo warraaqsa federaalistii Oromoo kan bulchaafaan geggeessaniin moo'ee warra jaarsorraa moo'ee seenee abiyoot paarlaamaaf dorgome abiyoot kabbadaa jedhama achi paarlaama miseensa paarlaamaati isaan wajjin hojjennaa so guyyaa kana security nu butte guyyumaan almost naannoo sa'a 11tti naannoo Boolee Filaamingo mana jireenya isaanii fuuldura nu butte ummatuma keessa yeroo sun yuunivarsiitii barattamoo lakkiseen amma friidha amma jechuun garuu ramaddii bareen eeggachaa jira so sa'a 11tti nu fudhatanii just akka mootummaatti bitan nu fudhatan akka maafiyaa mootummaan TPLF maafiyaa ta'uu irratti bahe mucaan raangoo miseensa paarlaamaatti paartii mormituuti jedhee uummatatti argisiisa isaan garuu hattuudha nuun jedhanii amma uummataan nu fudhatan so nu fudhatanii deemanii bakka wayii nu tursiisanii halkan ammaaf illee bakka hin beekne bakka itti nama ajjeesan boolla akka qabachuun fudhatanii bulanii halkan tokko nurra tumaa bulanii rasaasa nurra ukaasaa bulanii hamma xiqqoof baane amma gaafa baane bakka ta'e hin beektan bakka ta'e hin beeknu yeroo inni miseensa paarlaamaa jedhu san namni waan dhaga'eef miseensa paarlaamaa keessa namoonni inni butamuu waan imbaasii Ameerikaa fa'aa waan wantoota eebbaane almost halkan tokko nurra bulaniiti barii sa'a 11tti bakka wayitti nu gatanii deemanii so san booda innis anis murteessine teenye maal murteesse bakka miseensa paarlaamaa karaa nagaan seene intaatu dubbiin qabsoon karaa nagaanii biyya kana keessa taa'ee odoo rasaasa takkalleen dhukaaseen gateen gatee deeme inni gara bosonaatti deeme ani immoo gara yuunivarsiitii seenati immoo deemi yuunivarsiitii waan jedhu dirqama walii kennine so yuunivarsiitii gaafa seenu ani baradhee xumuruuf seenne yeroo sanitti jechuudha haala yeroo san jiruun baradhee xumuruuf odoo hin taane
dhaqee waa godhee ba'uuf ture. So akkuma dhaqneen sochii tokko tokko jalqabne torban lama sadii akka warra fireeshiin kun yeroo baay'ee dubbiin dubbatu warra siiniyeeriiti egaa dhaqnee torban lamatti sababa umnee nyaata laganne warri fireeshii qofti warri siiniyeerii barana fireeshii akkamiin nutti dhufe torban lamatti sila siiniyeeritu nyaata lagataa fireeshiin akkamiin nu dhufeedhanii nyaannu bulchiinsi yuunivarsiitii nu dubbisuu qabanne odeeffannoon qabummoo akkuma yuunivarsiitii seenan hoggansi yuunivarsiitii kan yeroo sana nama baay'ee waa'ee Oromoo kana jibbu nama afaan Oromoo dubbatelleen adabaa nama ture nama ulleen akka ta'e odeeffannoon akkananii so namni sun akka dhufee nu dubbisuun barbaadan jedheeni gaafa inni dhufee nu dubbisu waltajjii Adaamatti yaadamu yeroo sanitti jechuudha ijoollee kan nu gorsan karaa irra deemtan nama lama sadii taatanii dhaabbatanii Oromiffaa hin dubbatinaa kan jedhu nutti himanii sodaata garuu immoo sodaa kana cabsuu barbaanne cabsinee waan taane haa taanu kan jedhu an harka baasee carraa argannaan Oromiffaanin gaafii dhiyeessee fi namichi hin dhaga'u jedhee anis hin dhaga'u jedheeni akkuma carraa mucaan bakka bu'aa barattootaa gamtaa barattootaa ta'e afaan Oromoo nama dhaga'u Oromoodha anis siifanii kan jedheeni inni hiikee fi so achumaa yaada jijjiiruu jalqabne barattoonni gaafa achii baanu obbo Bulchaa naan jedhan obbo Bulchaa jechuun bulchaa dammaqsaa paarlaamaa keessatti nama yeroo jalqabaa afaan Oromoo dubbate Adaama Yuunivarsiitii bakka wannoo sanitti haala san ture san booda kunis walitti fufiisan rakkoo ture san booda baay'ee jeequmsa ture nam baay'een nu harkaa gaga'ame kan ari'ame sin jira so lubbuun dabres actually ijoollee Oromoo keessa yeroo san ture han ari'ame baay'ata san booda gaafa waggaa lammaffaa geenyu istiraatejii jijjiiruu qabna yeroo hundaa rakkoo keenya dhagaadhaan inni nu waa jedhu ijoollee wajjin teenyee mari'annee waan Oromoo walitti fidu kabraa achi keessatti dalluma san keessatti garaagarummaan ijoollee Oromoo gidduutti garaagarummaa ispeeshaalii karaa siyaasaa sirriitti mul'ata. Warri miseensa mootummaa ta'es oppidoo ta'es warri kaanis akka nagaan qabu warri miseensa oppidoo ta'es barattoota biratti jibbamaadha yeroo sana haalan warri kaan immoo kun miseensa abaawutu jedhu xiyyeeffannoodhaan hordoffii guddaa jira so yoo xiqqaate ijoollee Oromoo gidduudha garaagarummaa balleessuu qabnannee hiriyoota keenya wajjin mari'annee namni ideoloojii siyaasaa barbaadu hordofuun mirga akka Oromootti garuu ejjennoo tokko qabaachuu qabna because haalli yuunivarsiitii keessa jiru si dhiba paartiin TPLF jira BEDN jira OPDO jira paartiin warra kibbaa takka jira achuma yuunivarsiitii warra biyya bulchu yaadi jedhu kan caasa isaanii diriiree jira overall kan to'atu barattootuma kana kaalaa warra TPLF warra BEDNis warra OPDOs warra kibbaas hin to'atu warra BEDN kun immoo amma humna isaaniitti OPDOs warra kibbaas hin to'atu OPDOf kibboo ilmaati jechuudha ilmaatu magati hin qaban so yoo yuunitiin keenya cime ijoolluma kana ijoolleen OPDO kuni roorroo lama keessa jiru nu wayya nu xiqqaate karuma mootummaa paartiin qabna kanaa ta'uu bilisa paartiin qabnu nu yoo nu abbaa feenya suni warri paartii achi eega ijoolleen keenyaas jibbe rakkoo hamaa keessa jiru so kanaaf haala kamiin jennet just waan Oromoo tokko godhu gumii dagaagina aadaa afaan seenaa Oromoo hundeessuu qabna kan jedhu propose goone namni baay'een yoo ari'amuu barbaadan malee waan kana yaadina Adaama Yuunivarsiitii nuun jedhanii so teenyee haasofnee nama muraasan achi magaalatti baanee ijoollee warra TTC baratan bira isaan mana alatti kireeffatanii bulanii achi dallaa keessatti baay'ee waan nu rakkisuuf marii finnee ari'amnu sin ari'amnannee just haala Oromoo tokko godhuun garaagarummaa because Oromoo fedhe haa ta'u guddina afaan irratti guddina aadaa irratti guddina seenaa irratti namni garaagarummaa hin jiru jedhu waan kana hundeessine egaa akkama hundeessineen challenge jabaatu qunname by the way wanni itti gumiin kun lafa qabate agarraatti illee gumii jabaa ta'e jira lafa qabate gumii gaasonnaani abbreviation isa gumii
aadaa afaaniif seenaa Oromoo inneen hundeessine Hagammaa jira. hagammatti jira. Lafa qabsiisnee hambaan lafa qabsiisnee kan baane waan dura dhufu waan beekneef dura maal nu qooduu danda'a. Karaa siyaasaa beekamaadha. Amantiidhaan nu qooduu. Wanni tokko nu godhu maal? Amantiidhaan nu qooduu danda'u kutaadhaan nu qooduu warri biraa chaalenjiin nutti dhufu. So ulaa kan hunda cufuu qabna. Kanaaf nama miseensa oppidoo keessas ijoollee fillee ijoollee oppidoo taate garuu cimoo ta'an Oromummaa isaanii irratti jiru ijoolleen just yaadannaqan Oromoo cimaa kan ta'an garuu miseensa oppidoo kan ta'an fuunee koree keessa galchine kutaa Oromiyaa hundarra nama sagal baay'ee nama sagal kana gaafa fillu namni tokko amantii san bakka bu'u jira siyaasa san bakka bu'u jira kutaa irraa dhufes bakka bu'u kan jira haala kanaan cuuffine ijoollee jajjaboodhaan dhaabne gaafas waan akkasiin nutti dhufa oduun. Hoolaalaan hin jiru bakka karaa hundaa yaadanii ijoollee isaa qofa jedhanii ijoollee asii qofa jedhanii hoolaalaan ijoollee Oromiyaa taate. Amantiidhaanis hommuu garaagarummaa. Warraatti cuftan. San booda karaa biraa deebi'an. Karaa biraa deebi'anii gumii abaawoon imeeliidhaan dhaabe kan jedhu immoo qorannaa nutti fidanii warra seekuriitiin dhufee nu qoratu ammallee hidhaa jira addisuu badhaasaa kan jedhamu hoogganaa seekuriitii baa kanaati. Isa gara malee kan dhufee nu to'atu dhufee gumii abaawoon imeeliidhaan dhaabne nama. Oromoodha innis. Oromoodha garuu nama Oromoo meeqa fixe yuunivarsiitii Finfinnee irraa jalqabee jechuudha. So dhufee gaafa jedhu deebiin keenya gabaabaadha. Abaawoon erga ala taa'ee gumii akkanaa imeeliidhaan dhaabuu danda'ee antummaa uummata Oromootiif qabu agarsiise jechuudha. Isin oppidoon as teessanii dhaabuu erga hin dandeenye garuu nuyi akka beeknutti ijoollee Oromoo yuunivarsiitii Adaamaa keessa jirutu gumii kana dhaabbate kan jedhu ejjennoodhaan deebisnee hojiin keenya isaaf fakkaata. Hojii keenya hunda nama baay'ee nu jala naqanii waasu baallee wanto jedhanii booda namootumti yuunivarsiitii hoogganan dhiisaa fakkeenyaaf Dooktar Tolaan waan kana hubatee gumii hoggas ittaanaa pirezidaantii yuunivarsiitii Adaamaati. Gumiin kun gumii aadaa afaaniiti. Ani waan addaa irratti hin argine. Booda hidhaa fi wanni akkasii. Hidhaan booda gara yuunivarsiitii erga baane. Erga yuunivarsiitii baane actually gaafa yuunivarsiitii bahu warrumti seekuriitii kun na waamanii yoo nu faana nu jenne biyya Itoophiyaa jedhamu kana keessatti hojiin argattu. Siin jedhan. Kanaaf ani immoo waan ittiin ogummaan ittiin baradheen ala hojjechuu akka hin barbaanneen itti hime. So deebisaanii gabaabaadha. Biyya kana keessatti hojiin argattu gaafa beelofte hojii dhabdee dhuftee nu kadhatta waan jedhu. Deebiin koos gabaabaa ture. Akkam beela'uu hin dandeenye. Because yoo xiqqaate abbaan koo lafa bal'aa qaba galee qotee nyaachuu hin danda'a. Ani kan hin baradhee daabboo barbaachaaf miti waan jedhuun deebisee fi daabboo barbaachaaf osoo hin taane akka ilma Oromoo tokkotti baradhee waan tabaaf ta'u hojjechuuf kan jedhu akka carraa ta'e akka isaan jedhan hin taane ani yuunivarsiitii dhuunfaa yuunivarsiitii Harraambee jedhamu immediately eebbifamee. Otoo achitti eebbifamne? Eebbifamee nama barsiisuudhaan malee hojiin argate. Yuunivarsiitii barsiisummaadhaan. So odumaan achi barsiisaa jiru naannoo 2003 achitti barsiisummaa irraallee gara hooggansaa dhufee hoogganaa reejistiraalaa kan yuunivarsiitichaa ta'e odoon hojjechaa jiru naannoo Guraandhala 5 yaadadha. Iddoo hojii kootitti dhufanii gara maakalaawii nu fudhatanii kolleejjii biraa seenne jechuudha. Kolleejjii maakalaawidha. Maakalaawii seenne. Maakalaawii sin geessanii? Yeah. So immediately. Maaltu sirra ga'e achitti? Waanuma Oromoo irra gahu waan hamaadha. Just achi seenuun of course baay'ee waan gaariidha waan baay'ee hubattaa keessattuu biyya kana eenyu akka bulchaa jiru. Eegachi seentan ifa ta'e. Namni akkamii akka bulchaa jiru inni alatti ruumerii dubbachaa jirru hubannoodha wannoon qabatamaadhaan achi keessatti argine jechuudha. Tokkoffaa biyyi kun kan hoogganamaa jirtu namoota barateen odoo hin taane namoota hubannoo hin qabneen namoota saba tokko. Kana maalirraa maalli achi keessa maaltu sukunna? Waa baay'een nu quunname achitti almost Oromoo baay'eetu seene yeroo san Oromoo abbootii qabeenyaati haga beektotaatti barattoota haga beektotaatti qote bulaarraa kaasee
yeroo san nan baay'ee seene so namoonni giddugaleessa qorannoo baay'ee maakilaawii jechuun giddugaleessa qorannoo biyyoolessaati. Namoonni achitti qorannoo gaggeessan nama sirriitti baratan beekumsa cimaa tooftaadhaan because yakkoota jajjabaa warra qoratan waan ta'eef because giddugaleessa sana geessan akkas ta'uu qaba ture. Garuu namoonni baay'ee isaanii kutaa 4 kan hin jaalle kutaa 4 ta'uu qofa odoo hin ta'e waa kan hin beekne afaanuma Tigree fi saba Tigree qofa waan ta'aniif achi keessatti katuulamanii jiran jechuudha. Baay'ee waa guddaa achi barannee baane. Ni malu waan adda waa yaadattu maakalaa keessatti. Waan yaadadhu gaafa nu qoratan halkan nu qoratan actually guyyaa mana dukkanaa keessa oolta. Naannoo qorannoo kanatti halkaniif guyyaa adda baasee hin beektu. Gaafa nu qoratan akka carraa ta'e yeroo san kan itti xiyyeeffatan imeelii qabdaadha. Imeelii fi feesbuukii qabaachuudha. Maaliif yeroo nuti waan itti barreessite ilaaluu fi yeroo san biyyoonni Afrikaa bahaa fi biyyoonni Arabaa kun biyyoonni bahaa Afrikaa jiran kan akka Gibxi, Tuuniziyaa fi biyyoonni Arabaa kun sochii hamaa keessa jiru. Warraaqsa mootummaa fonqolchaa jiru. Warraaqsa kun immoo kan ittiin mariin gaggeeffamu yeroo baay'ee intarneetiidhaani so yeroo san Prime Minister yeroo san Mallasii kan marifatee dafaa guuraa jedheen. Xiyyeeffannoo isaanii jalqaba imeelii qabdaadha. Anis akkuma naqeen imeelii qabdaadha akkas nama torba akka raawundii kana ta'anii jiranii imeelii akkan qabutti hime because irra deddeebinee argineerra imeelii gaafachuun dirqama so itti himnu waliin jenne kanaaf waan addaa keessatti imeelii itti hime paaswoordii isaa barreessee fi amma erga imeelii qabaachuu kiyya cheek godhe booda qorannaa biraatti ce'e. Imeelii kana eessaa baasti jedhe. Actually Adama University keessa gaafa man jiruun akkaawuntii isaa bane. Adama University keessa gaafa barataa ta'een fayyadamuu qabee deebii jiruun deebisee fi no Adama University keessa teeletu jira. Ati maal jennaan? Adama University keessa hin baaseen jedhe. Teeletu lakki imeeliin teeleedhaan bahu. Jennaan waa jedhe ne altamaarkum ማለት ነው jedhan baranne jechuudha. Atikkoo nama barate taanan baay'ee ofiyakku lakka akka jechuu kiyyaa miti imeeliin teeleedhaan bahu. Internet kaaffee kamiyyuu dhaqxee lakkoofsa banachuu dandeessa gaafa jedhuun olu taalee qaballaa. Inni altamaarkum ማለት ነው jedhe makaatu arakkinde kaaffee moota jedhe. Imeelin anan narukutti dhiisanii kolfa because harka isaa narukuta irra kan na dhukkubse doofummaa isaati. Nama doofaa akkanaa ta'e biyya kana bulchuutu na dhukkubse na kofalchiisaa ture so waa akkasii baay'ee bakka guyyaa Hayiluu Giraany dhugaa rabbi dhugaa wareegama guddaadha kafalte hayyee deebinee jirra Hayiluu dhugaa bu'aa bahin baate waan guddaadha. Mee amma gara kitaaba keetiitti hin deebi'a. Akkuma beekamu kitaaba 3 maxxansitee jirta. Kitaabni kee duraa maali? Lammaffaan sadaffaan maali? Mee tokko faraalaa jirta. Tole kitaabni jalqabaa kitaaba akka carraa ta'e kitaabonni sadeenuu seenaa irratti kan xiyyeeffatanii. Kitaabni jalqabaa walitti dhufeenya seenaa Jeneraal Taaddasaa Birruu fi Neelsan Mandeellaa irratti kan xiyyeeffate mata duree isaa godaannisa seenaa jedhama. Godaannisa seenaa kan jenneen waa malee miti. Kitaaba kana barreessuuf kan naga kaase jalqabaa gaafan yuunivarsiitii keessa jiru kitaaba Neelsan Mandeellaan seenaa jireenya ofii ka barreesse naannoo bara 1994 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan maxxansiisan irratti sirriitti bu'aa bayii qabsoo isaa adeemsa qabsoo barreessee ture. Mandeellaan achi keessatti gaafa Itoophiyaa dhufu eenyu keessattuu Jeneraal Taaddasaa Birruu wajjin walitti dhufeenya akkamii akka qaban akka goorellaa faayitingii akkatti barsiise akka inni barsiise akkaataa itti loltoota riphee loltoota ijaarrachuu danda'u akkaataa itti hoogganuu danda'u waa baay'ee na barsiise. Waa baay'ee na barsiise jedhee barreesse keessattuu gaafan leenjii koo xumuree leenjii torbee 8 xumuree gara Sudaanitti deebu Sudaan irraan biyyatti deebuudhaaf jedhu kennaa naa kenni jedhe chukkutii piistilii tokkoo fi rasaasa 200 na baachisee
nagaggeesse. Taaddeetu Maandeellaaf kana. Naa kennedhee barreessee seenaa kana gaafa yuunivarsiitii yeroo dubbisee kitaaba sannin qabaa kitaaba Maandeellaan barreesse kitaabuma kana gara afaan Amaariffaatti gaafa hiikan baay'ee gaafa kitaaba hiiktu waanuma achirra jiru san ta'uu qaba akka seeratti afaanuma hiikta. Gaafa gara afaan Amaariffaatti jijjiiran bakka Maandeellaan walitti dhufeenya Jeneraal Taaddasaa Birruu wajjin barreesse kana guutumatti dhiisanii walitti dhufeenya inni Haayila Sillaasee wajjin qofa akka qabu godhanii barreessan. Of course barataan mootii Haayila Sillaasee ture garuu Maandeellaan guyyuma tokko illee Haayila Sillaasee gaaf tokko qofaan ayyaana dhaloota isaa bira dhaqee isaa Jeneraal Taaddasaa Birruu wajjin dhaqeedha. So torbee 8 guutuu ka barate Jeneraal Taaddasaa Birruutu barsiise. Keessattuu saayinsii militarii anna barsiise isaa jedhee barate. So kana gaafa keessaa dhabu baay'ee naare. Yoo laalu aaruu qofti gatiin qabu. Waan dabe sirreessuu qabna. Seenaa keenya namni nu barreessuu hin danda'u. Namni haqa keenya nu himuu hin danda'u. Ofii keenya himachuu dandeenya. Kan bade ofiif sirreessuu qabna. Yaada jedhu achirraa ka'ee yoo laalu guutumatti seenaa biyya kanaa wasa akka ta'e ka keessa dabarre. Nullee barannee haayiskuulitti elementarii kana biyya kanatti kaarikulamii biyya kanaa keessatti barannee dhumnellee Seenaa sobaati. Seenaa sobaati. Seenaa dabaala. Seenaan jira. So that kana teenyee hidhii xunnee aaruu qofa odoo hin ta'in waan dandeenyu barreessuu qabna. Anis gama kootiin gahee koo ba'uun qaba. Namoonni kaanis anarraa ilaalanii seenaa dhugaa qorannee baasnee barreessuu qabna. Ejjennoo jedhuun ka'een waan san kan sirreessu barreesse. Godaannisa seenaa kan hin jedhe achirratti waan sirriitti beekuu qabnu uummanni gitabittoonni warri kaabaa uummata keenya garboofachaa ture kuni waan meeqan nu miidhaseeti. Tokko jajjabaa nama keenya fixaniit qaarmii qofti akka haftu godhan. Namoota hubate. Namoota waa'ee Oromoo, waa'ee Oromummaa, waa'ee biyya kana, waa'ee Itoophiyaa. Jechuun Itoophiyaa amma isaas sobaan ijaaran kana odoo hin taane waa hubatee wantoota dhuga keessaa fixan. Lammaffaa seenaa namoota keenya jajjaboo balleessan. Namicha qofa balleessanii ni seenaa namoota jajjaboo. Yoo akkamitti hammaate illee nama keenya fudhatanii akka isaanii godhatan. Yoo akkam ba'e namni sun ba'e fudhanii isaan ofii godhatan. Kanaaf nama keenya hinatanii seenaa hinatanii biyya hinatan. So waan kana sirreessuu qabna. Yaada duraan ka'ee godaannisa seenaa walumaa galatti guutumatti kitaabni guutuun walitti dhufeenya Jeneraal Taaddasaa Birruu fi Maandeellaa irratti akkasumas seenaa dogoggoraan barreeffame sun sirriisaa kana waan jedhu ragaadhaan wantoota lammaffaan dhaloota seenaan hin daganne. Dhaloonni seenaan hin daganne kun ammas dhaloota garbummaan biyya kanaa itti hadhaa'ee baachuu dadhabanii qabsoo amma uummanni Oromoo itti jiru kana asiin ga'e kana akka jalqabnu warra dura warra bu'uura ta'an dhaloota naannoo bara 1820 keessa dhalatan irraa hundisan. Eenyu faadha? Seenaa Oromoo Qilxuu faadha. Nama jalqaba qawwee diinatti dhukaase. Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa of keessaa qaba. Nama odaan mallattoo Oromoo akka taatuuf kaayee har'a mallattoo keenya jenne. Nama kaartaa Oromiyaan biyya kaartaa qabdi jedhee kaartaa har'a Oromiyaa ittiin boonnu kana nama nuu kaa'e. Nama Oromummaa fi eenyummaa hordee gadi dhaabe warra gareessan jechuudha. Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa Maammoo Mazammir warra yeroo san Maccaaf Tuulama hundeessee fi Maccaaf Tuulama keessaan baay'ee qabsoon Oromoo achirraa jalqaba bifa gurmaa'een san dura jiraatu malee bifa gurmaa'een Maccaaf Tuulama irraa Maccaaf Tuulamni akka waldaatti ijaarame adeemsa keessa chaalenjiin itti dhufe diigamaa dhufe achirraa ka'ee Maccaaf Tuulama keessa adda bilisummaa Oromoo hundaa'ee achirraa jalqabe jechuudha. Qabsoon Oromoo bifa gurmaa'een kan dhufe. So warra kana gadi hundeesse seenaa isaaniiti. San dura kutaa lamattan baasee jalqaba irratti Oromiyaan maal turte? Odoo gita bittaa langalin akkam turte? Maal turte ka jedhu. Dinagdeen Oromiyaa maal fakkaata ka jedhu achirratti barreesse. Sirni bulchiinsa Oromiyaa sirni gadaa maal fakkaata?
haala kamiin ture uummanni kun haala kamiin wal bulchaa ture waan jedhu achi keessatti kaasetti san booda maaltu ta'e dhaloonni kun immoo akkamiin gara fincilaatti ka'an adeemsi isaanii hoo maal ta'e milkaa'anii maal milkaa'uu dadhaban wareegamanii of course wareegamni isaan gaafas wareegaman adeemsi bakka har'a Oromoon ga'e kana akka geenyuuf ga'ee guddaa taphatee garuu akkaataa isaan itti wareegamaniif akkaataa isaan itti gatii kaffalaniin Oromoo fi Oromiyaan waan barbaadu argachuu irratti hin harkifatee so wantoota kana kan of keessatti qabatu lammaffaan kana dhaloota seenaa hin dagannedha. Dhaloota seenaa hin daganne sadaffaan qabsoo qeerroo fi gootota Oromoo ka jedhu kunis waan lama qabaa tokko qabsoo baroota nu beeknu keessa fincila keessattuu fincila dargaggoon Oromoo fi uummanni Oromoo godhee mootummaan nuyi sirriitti beeknu hannu keessatti hirmaanne jechuudha. Waan kanarratti because ani gaafa seenaa gootota dhaloota seenaa hin daganne faas barreessu xiiqidhaan hin garanatti dhufe. Maaliif Ormi goota keenya hin jibbe hin balfu wayyaanumti mataan isaa gaafa waa'ee gootota keenya gaafa waa'ee waaqoo guutuu kaase gaafa waa'ee jaarraa abbaa gadaafaa kaase gaafa waa'ee Jeneraal Taaddasee Birruu kaase isaan immoo namaas hin jedhu akka gootatti ilaalan shiftaa faase jedhu Oromoo faatu shiftaa jedhama. Warra Habashaati sanu. Egaa kana maaliif jedhan jedhee ollaalu yoo goota faarsite gootatu uumama yoo goota busheessite gootni hin uumamu so gaafaan seenaa goototaa barreessu kanarraa ka'eetan gootota kana warra nu faarsinee barreessinee dhalootaaf kan gootota akkasitti uumta because namni seenaa isaa akka barreeffamu barbaadu seenaa hojjetee har'a seenaa hojjetee boru goota ta'ee kaa'u. Sadaffaa haga tokko dubbisee hin ture kitaaba ka'e gootota achirra waamte kana warra kutaa adda addaarraa akkamitti seenaa kana qorachuun sirrakkisne. Rakkis seenaa Elemoo Qilxuufaa seenaa Maammoo hunda wali guurteeti sirrakkisne wanni kun. Waayoo hojjetti si rakkisa keessattuu qorannoo dhiisii waan baay'ee si rakkisa garuu kutannoo barbaachisa obsa barbaachisa baay'ee waanuma yeroo tokkoon gattaa'ee wannoo jedhee miti yeroo dheeraadhaan sababa hojiitiin yeroon deemu nama tokkoon argadhe nan qabadhaa saniin waan dabalata kitaabolee haala saniin barreeffame yoo jiraate nan qoradhaa odeeffannoo adda addaa namoota haala saniin wal qabatan argadhe wantoonni moor kitaabotni akkaataa baay'ee akkaataa nun barbaannis ta'u bakka barreeffame jira sallaaltee gadi qabdee ulaalte waan haqaa achi keessaa hin argitu waanuma jarri barreessifaa keessaa hin argita kanaaf achi keessatti waan tokko na harkisee jira Oromummaa fi Itoophiyummaa. Yaa rakkoon guddaa maali inni kun laal dubbiitu rakkoo jabaa gaafii jabaan as waan ta'eef gaafii kiyyas ture gaafii uummataas ture. Ana dabalatee gaafa barannu waanuma Itoophiyaa jedhamu waan dhaga'uun barbaannu. Miira Itoophiyummaa laafaa qabna akka Oromootti. Sanuma eegama na barumsaa dhufnee dhageenya. Baruma kuma kana manatti dhageenye. San gaafa laalu maali baadee waa tokko jibbuun akkuma jiru ta'ee maaliifan jibbe kan jettu ilaaluu qabda. Oromummaa fi Itoophiyaan kun akkamitti wal'ii ta'a maaltu walitti diinomse because warri tokkummaa Itoophiyaa faarsan warri Itoophiyaanota ofiin jedhan kanaaf Itoophiyummaa fi Oromummaan kun maaliif ijaaf adaamii walii ta'e waan jedhu ilaaluun barbaachisaa waan ta'eef achirratti yaaluu laale. Jalqaba maaliif miira laafaa qaba Oromoon baay'een keessattuu dhaloonni amma maaliif miira laafummaa qabaateef Itoophiyaadha wayne waan tokko waan Itoophiyummaa jiru keessatti of laalte keessa hin jiru. Aadaa Itoophiyaa jedhanii yoo baasan ana saba tokko qofa ka televiiziyoonii sirbu. Itoophiyaawii yoo jedhan nama afaan tokko dubbatu. Itoophiyaawii ka jedhan nama amantii tokko qabu. Rakkoon achii ka'e. Kana olaallu Itoophiyaan amma ijaaramte kun uummata naatoo kana ijaarame moo dabtaroota seenaa barreessa. Warra seenaa barreessitu jalqabuma seenaan jalqaba barreessan kuni seenaa tokko yoo barreessitu ga'umsa qabaachuu qabda qorachuu qabda ragaalee seenaa irratti hundooftee barreessuu qabda. Warri kuni warra seenaa kanaan gaanii miti. Maqumti isaaniitu xaafii tizaaz jedhamu jechuun
ajajaan kan warra seenaa barreessudha. Warri kun ajaja nugusaati barreessu waan akkanaa barreesse jedhanii barreeffama. Mee baay'ee sochiin guddaa dhugaa rabbii tattaaffii guddaadha akka godhaa jirtu maal sirraa eegna? Amma gara artiitiinis haa ta'u gara kitaabaniitiin haa ta'u mee wanni yaadde wanni uummanninis akkasii beekuu qabu jettu maali? Aadaan dubbisuu keenya maal fakkaata? Asirratti aadaan dubbisuu keenya baay'ee laafadha. Namni kitaaba kabarreessitu akka dubbisuuf yoo dhugaa dubbachuuf taane dhaloota amma elektirooniksiin sooshaal miidiyaan nurraa fudhateera. Sa'a 24 achirra oolan. Kitaaba dubbisuun baay'ee murteessaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhaamsi Hayiluu Giraany nu dhaame dhaamsa guddaadha. Akkasumatti warra akka Hayiluu Giraany cinaa dhaabbachuun jajjabeessuun karaa adda addaatiin kitaabota isaanii binnee dubbisuudhaan artistoonnis uummata kanaa barbaannee walaloolee irraa fudhachuudhaan uummata kana otoo lubbuun jira warroota ciccimoo akkanaa kana barbaaduudha qabna. Obbo Hayiluu haga waamicha kiyya kabajjee dhufuu keetiif hedduun si galatoomfadha. Gaafa biraa akka walitti deebinee marii biraa goonu abdiin qaba. Waraabbii tana nuuf hayyame kakuu maammee baay'ee galatoomfanna. Ogeessa kaameeraa Alaasaa Araggaa waliin ta'uudhaan qophii keenya kaarraa asirratti xumurra nagaan nu tura.